Hayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaa baga nagaa fayyaa taatan yeroo ibsaa kana nagaadhaan illee nagaadhaan na eeddan isiniin jecha baga ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa illee nagaadhaan haftan kabajamtoota fi jaalatamtoonni ummatoonni kiristaanaa kan taatan hundi keessan bakka jirtanii fi lafa jirtanitti akkasuma immoo obboleewwan keenya hordoftoonni amantaa musliimatis warri hordoftan isiniin haa ga'u isiniin jechaa itti aansuudhaan akkam jirtani fayyaa keessanii nutis nagaa jirra fayyaa baga nagaa fayyaa taatanii yeroo isaa kana nagaadhaan eeddan isiniin jechaa xinnoo ishii akka carraa ta'ee iddoo hojii wayiitiin jira balweessa gootee kophaa dhuftee jechuun keessanii oolu gaafii nagaafachuun keessanii akka carraa ta'ee baluunarraa mana hin jirtu turte mana akka carraa taatee tsabala deemtee iddoo tsabalaa wayii deemtee dhukkubsattee osoo hin taane fayyaadhumaaf yeroo tokko tokko namni hin beektanii bakka jiruu fi lafa jirutti qormaan hin dhabamu waan ta'eef waan tokko tokko fe'amu warroonni amantaa hordoftoota amantaa kiristaanaa hin beektu saballi baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef mana keessaa dhabamuu waan hin qabneef sababa kanaaf achi deemtee nama wajjin deemanii kanaaf immoo amma isheen dhuftutti jedhee tanan waan argitan kana isin gaabbasuudhaaf yookaan immoo isin ilaalchisuudhaaf bakka amma jiru kana jira lafaa fi iddoo amma jiru kana jira maaliif iddoodhuma mana keenyaa ta'ee iddoo waan tokko tokko baluun itti hojjechaa jirtudha akka carraa taate ishee waan mana hin jirreeffan dalagaa ishee kanatti hanga isheen dhuftetti waan kana jammare kanaaf isin akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jedhaa waan guddaa osoo hin taane viidiyoo gabaabduu wayii nu biraa baddee yookaan immoo maalurraa fagaatti jettanii gaafii akka nan gaafannefanii viidiyoo gabaabduu wayiitiif akka carraa ta'e namni immoo dubbisuu danda'a iddoo hojii waan ta'eef maskootirraan waan tokko gaafatachuu danda'a namni ganama barii ganamaati waan ta'eef amma sa'aatiin kuni kanaaf wanti jiru nooraa isiniin jenna waan isin barbaachisu waan barbaadan hundumtuu jira guutuudha wanti dhabame hin jiru mana kana keessatti hundaayyuu galee jira juusii soo barbaadan saamunaa soo barbaadan bishaanis soo barbaadan zayitii soo barbaadan sukkaaraa soo barbaadan misira soo barbaadan wanti hundumtuuyyuu guutuudha jechuudha kanaaf namni teessumarraa waan tokko hojjechuun dirqama jireenya tana qofa bichaadhaan jiraachuu osoo hin taane gara biraatinis sammuun namaa yoo hojii hojjete boqonnaa argata waan ta'eef yoo hojii hojjete sammuun isaa firii ta'a sila ta'eef kanaaf baluu waan kanatti haa boqottu kan jedhurraa kan ka'e waan kana osoo isheen dhufin duraa iddoo amma ishiin jirtu kana qopheesse kanaaf isheen dhuftee jennaan immoo qaxxituma gara hojii kanaatti seente jechuudha kanaaf isin immoo maamilli fi jaalatamtoonni keenya manni Oromoo shar nu godhu hin dagatinaa sapiraasii nu gochuu keessan hin dagatinaa isiniin jecha kanaaf bakkaa fi lafa dogongorri jirutti immoo namni dogongora waan ta'eef dogongora illee bakka dogongorri jirutti illee dogongora kana ijaaf qalbiirraa nu hambisaa isiniin jecha viidiyoo yeroo tokko xiqqoo addaan kunna maaliif rakkoo biraa ta'ee osoo hin taane dhimmuma jireenyatiif yeroo baay'ee sitti hin tolu beektaa manas waluu baachuu dandeessaa iddoo jireenyatiif hojiitiif iddoo biraa deemuu dandeessaa kanaaf sababuma saniitiif viidiyoo wanti isin hojjechuu dinneen malee waan biraatiif miti ammaan booda baay'ee addaan hin fagaannu wal agarraa wajjin taphannaa isin immoo koomentiilee nu barreessaa shar nu godhaa nurraan fagaatinaa baluun immoo yoo dhufte viidiyoo kana isheetti agarsiisu ani isin jedheetuman gadhiisaa waan ishiin jettu immoo hojjumaan kan laallu ta'a kanaaf akka carraa ta'e immoo warroonni tana duraa nun barreellee nu baraa isiniin jechuun jaaladha kaasuu jira maqaan kooyi kanaaf isinillee nurraan fagaatinaa nullee isinirraan fagaannu waan jiruuf
waan jiruun waluma bira jirra. Jumaan taphanna jechuu barbaade tananii jumaan haasofna jechuu barbaade tananii kanaaf gaa warroonni immoo akka carraa taatanii dalaguu dhabdanii yookaan immoo haalli hojiidhaa yeroo tokko tokko namaaf hin mijaa'u namattis hin tolu. Kanaaf immoo jiddumaan cabsitee yoo waan hojjechuu qabdu san hojjette malee caali jetteetis yoo ta'e immoo rakkoodha. Kanaaf waan tokko tokko waan xiqqaa tuffachuu osoo hin taane waan xiqqaa irraa gara guddaatti dabran waan ta'eef warroonni akka carraa taatanii biyya ormaa deemtanii biyya ormaa turtanii achi galtanii waan xiqqishuu irraa fakkeenyaaf waan qarshii 30,000 20,000 irraa kaatee sadarkaa kaapitaalizimii keessa seenuu dandeecha waan ta'eef kanaaf hojiin tuffatinaayyu keessaayyuu shamarran warroonni biyya hambaa jirtan biyya keessanitti galtanii hojii xixiqqoo irraa achitti fakkeenyaaf information agaruu nuti deemnes hin beeknu waan ta'eef warroonni dhiiraa warroonni achi jiranis jiru warroonni deemanii galanis jiru hojii xiqqaarraa humna achitti fixatamee gala waan ta'eef humna ofii san immoo humna asitti jiru kana biyya ofii keessatti ittiin hojjetanii ittiin jijjiiramuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf isin immoo akkuma amma argitan kan warroonni juusii jaalattanis juusii isin gaabbasuu hin danda'a akka carraa taate baluu waan mana hin jirre isiniif hin kafala. Dhugaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf immoo warroonni bishaanis barbaadan bishaanis jira. Wanti hundumtuuyyuu homaa wanti dhabamee hin jiru. Dhiqaas yaa akka carraa taanee xinnoo mana kana keessaa hin bullu. Dhiqaa yeroo tokko tokko fuuneeti kilaasii biraatti dabarsina. Isa san immoo amma reefu ganama waan ta'eef hin daraddaramne. Kanaaf isin immoo akkumaan sila isiniin jedhe hojiin murteessaadha. Hojiin murteessaadha waan ta'eef akka carraa ta'e dhiifama. Namni dhufeera waan ta'eef walitti deebina dhiifama. Dhiifama. Dhagaachuu qotu dhiifama jedhuudhaan namni na dubbise waan ta'eef kanaaf isiniin jedhaa. Kanaaf isin immoo hojii keessan irratti namni kamuu kutannoo qabaachuu qaba. Kutannoon yoo jiraate iddoo barbaadde immoo ga'uu dandeessa waan ta'eef kanaaf keessaayyuu dargaggoon warroonni fakkeenyaaf yeroo ammaa kun yeroo baay'ee ulfaataa ta'edha jireenya keessatti. Isa nama harkaa waa qabu miti. Isa nama harkaa waa qabne miti namni waa harkaa qabuyyuu jireenyi baay'ee ulfaataadha waan ta'eef kanaaf hundi keenyaayyuu akka jirruu fi haala jirruun wal gargaarree akka mixiin wal taatee arbayiitii quncee wal taatee arbayiitii akka jedhasan ifama akka jedhasanii namni yoo olii gale biyya olii gale sadarkaan jireenyi namni ittiin guddatu yookaan immoo namni sadarkaa wayiitti ittiin ga'u hin dhibu waan ta'eef kanaaf waannaan guddaan biyyi nagaa ta'uudha. Biyyi nagaa yoo taate immoo ani yeroo baay'ee kanan dubbadhu dhugaa waaqayyoo kan jedhu biyyi nagaa ta'uudha. Biyyi nagaa ta'ee bakka barbaadden baatee bakka barbaaddetti hojjettee akka barbaaddetti galuu dandeessa. Garuu immoo yoo biyyi nagaa hin taane miti hojii dhimmi jiraachuufis jiraachuu dhabuutu ulfaataadha jechuudha. Kanaaf ani isa guddaa yeroo baay'ee kanan dubbadhu waa'ee nageenya biyyaati. Nageenya biyyaa kanaan immoo murteessaadha waan ta'eef nuti jaalatamtoonni fi kabajamtoonni uummanni Oromoo yoo tokko taane wanti tokko iyyuu rakkoon hin jiru jechuudha. Kanaaf isin immoo lafaa fi iddoo dogongorri jirutti viidiyoo keenya kanarratti sheer nuu godhuu dagatinaa adaraa keessan irraa waaqayyoon isin jira. Sheer nuu godhuu dagatinaa bakka rakkoon jirutti immoo rakkootu jira nuu barreessaa rakkoon hin jiru sirreessuu dandeenya nama waan ta'eef namni hin dogongoraa namni dogongorree hin jiru akka sanitti sirreessuu dandeenya waan ta'eef akka carraa taatanii namoonni dhoowwattanii yookaan juusii kana argitanii yookaan bishaan argitanii gororri isin qabe yoo jiraate isin haa baasu yookaan barbaadan ta'e ruubiidhaanis jira yookaan barbaadan ta'e leetirii lamaanis jira dhugaa isiniin jedha. Sarraa kanaaf immoo namoonni immoo akka carraa taatanii beela'uus dandeessu ganama waan ta'eef soggaarraan ganama nyaata barbaadaa anu akka carraa ta'e barbaadan jira baluun mana hin jirtu amma ishiin dhuftutti immoo hojjadheen eegaa. Kanaaf nun dagatinaa bakka rakkoo fi dogongorri jirutti immoo
dogongora qabdan jedhaa dogongora keenyas nus sirreeffachuu dandeenya. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Kaasu Shoo viidiyoo keenyallee sheer nu godhuun dagatinaayi isiniin jedha. Waan guddaa miti viidiyoo ishee gabaabduu tan waa'uma jireenya keenya keessatti nuti dalagaa jirru kan nuuf daawwadhaa jechumaa fi kanaaf iddoon immoo iddoo boota biraa osoo hin taane iddoodhuma mana jireenyaa keenya isa mana jireenyaa keessatti saarviisii walitti qaxxalamee jira. Isa san immoo karaan fuulduraan waan jiruuf isuma san cinaatti fuulduratti kilaasii kana hambiseetiin hojii kanaaf haala mijeesse. Kanaaf kilaasiiwwanis jira. Kiraamnaaf akka carraa ta'e hojjetamee jira. Amma silaatti nama hin gashine ofumaa keenyaa fi jiraachaa jirra kaawwan akkasumatti lafa taa'aa jira. Boodatti immoo qeessuunis hin oolu waan ta'eef kanaaf warroonni immoo akka carraa taatanii biyyaan ba'aa jiraatanii barana akka waan kana godhee eegere immoo qarshii amma kanaatti dabalaa eegere immoo qarshii amma saniitti bara dhufu qarshii akkasitti dabalaa warroonni jettan qarshii harkaa qabdaniin galaa hojjedhaa. Jijjiiramuu dandeessu Waaqayyo keessa jiraate jechuudha. Yoo biyyi teenya Itoophiyaan nagaa taate jijjiiramuu hin danda'ama rakkoon qabu. Kanaaf akka carraa taatanii qarshii 50,000 waan xiqqishoo hojjettee ka'uu dandeessa waan ta'eef kanaaf Waaqayyoon galanni haa ga'u. Amma baluun hojii kana waan ittiin jammartes akka carraa ta'anii gaafii na gaafatanii jiru kabajamtoonni fi jaalatamtoonni uummanni keenya jettee jirti natti himtee turte. Kanaaf isheedhaaf immoo ishomti isinitti himtu kan sanii isiniif deebifti deebii jechuudha. Kanaaf ani gama kootiin hangana yoon isiniin jedhe nagaa natti fakkaata. Xiqqoo beeleen jiralleedha. Kursii ganamaan nyaanne luwwaan mana hin jirreefi kanaaf isinan jaaladhaa isinan galatoonfadhaa. Sheer godhuun dagatinaa. Amantiillee nu barreessaa isiniin jedhaa. Horaa bulaa deebanaa. Bakka jirtanii fi lafa jirtanitti kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis jaalatamtoonni fi uummanni Oromoo sheer nu godhuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Galatoomaa eebbifamaa.